Ol'aantummaan seeraa haa kabajamu. Ol'aantummaan seeraa haa kabajamu. Gaafiin keenya kakaleetu masgiida keenya kakalee gubatee lubbuu shahiidota kalee baateeyyuu hundi deebiin argan. Har'allee waatu hafeef kun obbonnoo baddalleetti maskiinni gubate. Har'a yuunivarsiitii mattuu barattoonni yuunivarsiitichaa hiriirarra oolan. Gaafiin barattoota sanii isaa deebi'u namni masgiida kana gubee waan kana keessaa harka qabu abbaa fedhe haa ta'u seeraaf nu haa dhihaatu. Majlisni waan kanarratti himannaa banuu qaba. Ilaalaa masgiida akkatti gubate. Himannaa irratti baneetiniin seeraaf dhiyaachuu qabaa jechuudha. Biyya seeraan bultu amantaan kamuu wal qixa. Amantaa keessan isinii kabajna, kennallee nuu kabajjan, amantaan homaa waliin goone. Abbaan amantaa ofii akka fedhe leellifachuu danda'a. Nama gartee jibbaa amantaa dahoo godhatee rakkina biyyattii keessatti uumuuf badii akkanaa waan fokkataa hawaasa walitti naqu dalagu kanaaf hojii harka isaa kennuufii qaba. Ol'aantummaan seeraa irratti kabajamuu qaba. Namni kamillee nama kana dabarsee kennuu qaba. Abbaa fedhe haa ta'u jechuudha. Ol'aantummaan seeraa haa kabajamu. Nuti waan hunda ni obsa. Islaamni rakkoon qabu. Rakkini siyaasaa rakkoo kennaa miti. Rakkini biraa rakkoo kenna ta'uu dhabuu danda'a. Rakkini amantaa kennaa garuu rakkina kenna mara sanuu rakkina kenna ka Itoophiyaa qofaa miti beeki. Rakkina addunyaati. Wanni isin beekuu qabdan amantaa namaatiin hin tuttuqina. Wanni gadhee fi gadi galtuullee dalagaa xixiqqoo akkanaa kana dalaguuf akka namni amantaarraa nafne waan beekaniif.